Akkam jirtu daawwattoota keenya kun qophii gaaddisa Dimookiraasiitii televezyiinii ONN irraa karaa sabaa himaalee hawaasaatiin kan siinqaa jirudha. Qophii keenya irraa keessatti haala yeroo irratti kan qabannee dhiyaannu akkuma kana irraa qabannee dhiyaanneerra hanga xumuraatti nu waliin tura kanan jedhu qophii kana qopheessan dhiyeessuun Dassuu Dulaati. Kan irratti mari'annu qabadheen deebi'a mata duree isaa isinitti himachuu gooti. Deebi'eera mata dureen irraa mari'annu waaluma waqtii gannaa kana keessa ta'udha. Akka addunyaattis akka biyya kanaattis keessattuu yeroo gannaa waqtii gannaa biyya kanaa deekaan itti ganna miti. Fakkeenyaaf Awurooppaa fa'aa keessatti Ameerikaa fa'aa keessatti amma ganna miti bonadha isaaniif asitti garuu gannadha. Ganna waggaa asitti ta'u achitti bona. Kun immoo haala qilleensa isaatti teessuma lafarraa fi wanni irraa kan dhufedha. Egaa asitti ganna waggaa jedhamu isaaniif bonadha. Garuu ganna asitti kan barame tokko eebbifamuudha. Kan eebbifamu akaakuu baay'ee jira. Kanaaf eebbaa fi eebba jedhama mata dureen keenyarraa. Waan baay'ee eebbifama. Fakkeenyaaf kan waraana leenjisee waggaadhaan barattoota mana barumsaatiin hin eebbisne garuu waggaadhaan ganna kana mooraa leenjii waraanaa keessaa dhibba hedduu kan dargaggoota waraanaan leenjisee baasu jira. Biyyoonni jechuudha. Fakkeenyaaf ollaa keenya Eertiraan ganna kana kan isheen eebbistu nama barate tokkollee hin qabdu. Kolleejjiin hin jiru, yuunivarsiitiin hin jiru. Nama dhukaasuu danda'u, nama ajjeesuu danda'udha kan leenjistee bobbaaftu jechuudha. Isaan kan isaan baratan akkatti qiyyaafatan, akkatti dhukaasan, akkamitti manii dhahan, akkamitti nama ajjeesanidha. Achi keessatti saayinsii waraanaas ni baratu. Barumsa akaadaamii illee warri baratan ni jiru. Achi dhaqanii yoo cimee teekinooloojii saayinsii kolleejiin tokko jira. Kolleejicha galuudhaan inni guddaan waa'ee isaa warri baratanii jiru. Kanaaf inni guddaan finniyoonni waraanuma barachuudha. Biyyoonni gariin immoo akka Itoophiyaa dabalatee lamaan iyyuu warri leenjisan jiru. Waraanas ni leenjifatu. Barattoota sadarkaadhaan baratanis warri leenjisu. Biyya kana keessatti kun lamaanuu jira. Mana barumsaa kan oolmaa daa'immanii fixanii bara itti aanuu kutaa barnoota idilee kutaa tokkoffaa galuudhaaf warri eebbifaman jiru. Warri kutaa 12 fixanii yookaan immoo bara dhufu yuunivarsiitii galuudhaaf jedhanii qormaata fudhatanis jiru. Yoo eebbisachuullee baatan bu'aa isaanii warri eeggatan onneedhaan onnee guutuutiin qormaatan darbamuun kufa jedhanii kan lapheen isaanii rarraatu kutaa qormaata biyyoolessaa bara kana kutaa 8 kutaa 12 fudhatanii yookaan fudhachuuf warri jiran jiru. Kutaa 12 fudhachuuf jedha. Kutaan 8 fixeera. Isaanis onneen isaanii bu'aa isaa eeggatu fulbaana keessa. Kan eebbifamu immoo kan biraan warra yuunivarsiitii fi kolleejjota irraa barataa turan kan dhuunfaas haa ta'u kan mootummaa keessatti kan barataa turan eebbifamu. Egaa amma kan laallu akka gorsaattidha. Eebbifamuun gaarii. Maaliif eebbifamaa? Faayidaa adda addaa qaba. Tokko akka mana barumsaatti akka kolleejjiitti akka yuunivarsiitiitti sirni qophaa'ee wayita eebbifaman bu'aa xaarii waggaa meeqaa kutaa 12 waggaa 12 baratanii giddu galeessaan yuunivarsiitis immoo waggaa 3 waggaa 4 yookaan waggaa 5 akka seeraatti yookaan immoo kan injiinerootaa fi dooktorootaatti immoo waggaa 7 baratanii yoo eebbifaman tokko dadhabbii humna isaanii waggaa amma kanaatu achitti aara galfatu. Sirna sanarratti yoo argaman yoo qooda fudhatan yoo uffata sana uffatan hin gammadu. Namatti tola. Kan biraa hariiroo dhaloota dhufuu fi isaarraa kanaa cimsa. Dhaloonni dhufu warra amma eebbifaman kana argee abdii godhata. Itti fufee innis achi seenee achi gahee baradheen akkasitti eebbifama akka jedhan ta'a. Kanaaf dhalootarraa dhalootatti barumsi walitti fufinsaan akka itti fufee deemu taasisa. Hawaasa baratillee akka inni walitti dhufu ta'a. Yuunivarsiitootaa fi yuunivarsiitoota jidduu yookaan barattootaa fi barattoota akaakuu adda addaa barattoota jidduu yookaan hidhata barattoota jidduu jirullee ni cimsa. Muuxannoo wal jijjiiruu ta'a. Waggaan abdatanii anis naan eebbifama, anis achi gaheen eebbifama, ani bara dhufuun eebbifama akka jedhanii taasisa. Inni guddaan isa duuba kan jirudha. Akka muuxannoo biyya kanaatti
qophii mana yuunivarsiitii kolleejjii keessatti godhamuun ala qeetti kan godhamu jira. Inni kun immoo faayidaaf miidhaa isaa ilaallaa jechuudha. Eebbifamuun bareedaadha jenneerraa faayidaa inni qabus kaasuuf gabaabsee yaaleera. Eebbaa booda waan jiru immoo gama hawaasummaatii fi gama dhugaa lafarra jiruutiin yoo ilaallu wanta lama. Warri eebbifame kun hangam hojii irratti bu'a qabeessadha barumsi isaan baratanii bahan akkatti isaan barsiifamaa turan hojjetanii agarsiisuu irratti kalaquu keessatti of ibsuu keessatti hojii hirmaachisa hojii irratti yookaanis immoo barumsaa keessa taa'anii barsiisaan itti himee yookaan waraqaa dubbisuu qoodee fi isaa booda qormaata achi keessaa baasee fidee isuma waan darbeef waraqaa qabxii darbuu dandeessu waan argateef eebbifamu jechisiisamoo. Sadarkaa sargaadhaan waggaa barataa dhufee kutaa 12 fixee yuunivarsiitii waggaa 2 waggaa 3 waggaa 4 waggaa 7 5 waggoota eebbifamu gochaan gadi bahee bobba'ee hawaasa keessatti isa muuxannoo isa argachiisuu dandeessisu barumsa isa qalamaan barate afaan qofa argaatiin qofa barate itti himamee qofa barate gochaan hojjetee akka muuxannoo dabalatutti isa laaboraatoorii fi yookaan isa mana barumsaa keessatti barate gadi bahee hojiidhaan isa barate sana waajjira keessattis haa ta'u mana yaalaattis haa ta'u mana murtiittis haa ta'u mana barumsaattis haa ta'u laaboraatoorii keessattis haa ta'u bakka muraanittis haa ta'u bakka sibiila tumanittis haa ta'u dhaqee yookaan dhaqxee shaakaltee akkuma isa afaaniin baratan sana tiyooriidhaan baratan sana gochaanis qabxii kan isa dabarsiisu argatee yookaan argattee eebbifamteedha. Inni guddaan gaaffii hin jiru. Maaliif yeroo ammaa kana yuunivarsiitii fi kolleejjii irraa digirii sobaa bitatanii waajjira mootummaa keessa wanni baankota keessatti qacaramanii kan sobaa hammana arganne warri jedhaman hedduudha. Mootummaan koree kana korokoro tokko hundeessee wanta gurraaf hin tolletu dhaga'amaa jira. Digiriin gurguramaa jira, dippiloomaan gurguramaa jira jedhu. Kun eessaa dhufaa? Eebbifameeraa, wayyaa sana uffateeraa, gwaanii sana uffateeraa. Garuu hojii lafarratti barateetu achi gahee waraqaa sana fidee dhuguma kutaa tokko amma 12tti isaa booda yuunivarsiitii kolleejjii galee baratee ni barate sana immoo lafarratti hojii kan isa hojjechiisuu dandeessisuudha. Ogummaa sana qabatee bahee ka jedhu kan laalamu. Qabxii guddaadhaan eebbifaman jedhamanii yoggaa immoo gaafuma sana gwaanii sana uffatanii afaan ingiliffaadhaan waggaa gaafataman ani abaluun jedhamaa kanan baradhee hamma naman waggaa hamma naan baradhee barumsi kanan baradhee immoo kanadha jedhee ibsuu hin dandeenye tu jira. Kuni rakkina sirna barnoota isaarraa dhufa qulqullina dhabuu barnoota isaarraa kan dhufudha. Kun immoo deemee dhaloota kaballeessu biyya kan malaamaltummaaf saaxilu yookaan bitee isaa dhufu yookaanis immoo praaktikaali hirmaatee qoramee yookaan baratee waan hin dabarreef gadi bu'ee haninni barsiisus waanuma dadhabaa akka isaa ta'a malee yookaan waan hatee bitateef innis warri kaanis akka hatanii bitan jajjabeessa ta'a yookaan qarshii fudhatee innis dippiloomaa sana gurguruuf deema ta'a malee kan biyya guddisuuf biyya ceesisuuf teknooloojiidhaan saayinsiidhaan qorannoo fi argannoo haaraatiin dhaloota cimee hojjetu kan oomishu miti. Biyyoonni teknooloojiif dinagdeedhaan ciman kan Eeshiyaa bahaa kan akka Jaapaanii fi Kooriyaan fa'aa Chaayinaan fa'aa qormaan isaanii garmalee guddaadha. Maatiitu faana cinqama waggaa ijoolleen qormaata biyyoolessaa fudhatan. Kun immoo akka ofirratti hirkannoo taasisan ijoolleen sun akka of danda'anii baratanii cimanii borummoo of danda'anii biyya isaanii guddisuu argannoodhaan argachuu teknooloojii kalaquu dandeessan isaan taasiseera. Asii barsiisaa mindaadhaaf jedhee qarshii xinnoon yoo hachiisu ta'e yuunivarsiitii fi kolleejiin dhuunfaas haa ta'u mootummaa kan digiriif dippiloomaa sobaa gurguru yoo ta'e kan miidhamu dhalootadha biyyadha.
Kanaaf eebba kana booda eebbifamuun gaariidha. Erga eebbifamee booda hammam danda'a, hammam dandeessi, hammam dhugaa irratti hundaa'eetu digirii sana argatee kolleejjii sana keessaa eebbifamee sartifikeettii argatee hammam hojii irratti hojjechuu danda'a. Qulqulli barnootaa fudhataa turanii maal fakkaata? Gadi ba'anii hojjechuu danda'u. Kan hojjechiisuudhaaf sirni barnootaa isaan fudhataa ba'anii. Tiyoorii qofadha moo piraaktikaalis gadi bahanii eebba dura haalli mijatee fi akka dirree fiildii barnoota isaaniitti mata duree manni isaanii dipaartimentii isaan baratan irratti hundaa'ee fi gadi bahanii hojii piraaktikaalii irratti hojjetanii qabxii gahaa argatanii barreessanii qorannoo dhiyeessaniitu darbanii yoo kanaa booda yoo gabaa hojii keessatti galanii hirmaatan illee kan kalaquu irratti hundaa'anii malee kan hanna irratti hundaa'anii dhaloota dhufu burjaajessan miti yoo kan jechisiisudha kan laalamuu qabu. Akkasitti waggaa amma kanaa baratanii ammoo galanii warri silaa waggaa 12tti barsiisanii maallaqa guddaatti baasanii isaa booda immoo waggaa 4 waggaa 3 waggaa 5 waggaa 7 immoo ammas baajeta hundumaa kana danda'anii barsiisanii gaafa eebbifamtu immoo dukaanni bu'ee sangaan qalamee daadhii farsoo wuskiin naqamee bitamee buufamee sirbamee wal waamameetu wanni ta'a. Kun hunduu horii guddaa gaafata. Kun maaliif ta'u jedhame gariin dadhabbii dhufii itti agarsiisuudhaaf hamma kanan dadhabee har'a aaran galfadhaa ittiin gammadaa mallattoo gammaduu kiyyaati mucaa kiyyaati warri jedhanii fudhatan jiru. Barataan yookaan barattuun eebbifamte suni warri aballuu yoo akkasitti ijoollee isaanii eebbisiisaniiru waan ta'eef anis gammaduun qabaa. Eebbifamuun koo kan inni agarsiifamu cidha kanaanidha. Haajaa kanaanidha jedhanii amanu. Maatii gariin immoo ilmi kiyya intalli kiyya naa eebbifamteetti jedhee mataa ol qabadhee hawaasa keessatti itti buna dhuguu danda'a, ittiin beekamuu danda'a warri jedhanii yaadan jiru. Beekamtii ittiin argatuuf. Gariin hawaasin immoo kennaa itti fudhachuuf maatiin gariin yookaan inni eebbifamu suni gumaata qabu kanaan dura nama biraarraa waan ta'eef firri hiriyyaan ollaan akka cidhaatti ilaalanii dhufanii gumaata kennu. Beekamtiitiin ala madda galiif illee ta'uuf jechuudha. Garuu galiin isaa akkas guddaa ta'ee waan cidha sanaaf bahee bakka buusuu illee baate. Gariin immoo na argaadhaaf irri godhan jiru. Abbaatu yookaan haadhatu dureeyyiidha. Maatiitu dureeyyiidha. Qarshii guddaa qabu bileena lakkaa'amu qabu ta'a yookaan mileeneradha. Yookaan immoo hatanii fidaniiru. Yookaan immoo qondaala mootummaati. Kanaaf horii guddaa itti baasanii ilma isaanii wantala isaanii waggaa eebbisiisan itti gammaduu hawaasa keessatti boorciinis jira suufii uffatanii inni akkasiidha gaafa intalli isaa eebbifamte ilmi isaa eebbifamee hammana kana baasee nu nyaachisee wuskii sangaa meeqa qalee akkas farsoo daadhii godhe maqaa barbaacha kabajummaan asiin dhufa jedhamee yaadama hawaasa keessatti. Kunis madda akkasitti hubatama sadarkaa bilchina hawaasaa guddina sammuu hawaasaatu akkasitti walirra taa'aa wal dodoomsaadha dhufe malee ijoollee waggaa amma kana barsiisanii baajeta amma kanatti baasanii qisaasanii guddisanii asiin gaanii gariin immoo warra sooressaa kana ilaalee ankis ilmi kiyya maaliif eebbifamuu diddiree yookaan maaliif eebbifamuu maaliif cidha gochuuf hin dhiisaree ana haajaan baasuuf dadhabaa jedhanii liqeeffatanii fakkaachuudhaaf jireenya hawaasaa keessatti qixxeetti ilaalamna nutis ijoolleen keenya jedhanii warra liqeeffatanii akkas godhanii farsoo naqanii eebbisiisanii bulanii immoo liqaa kaffaluudhaaf warri wal nyaatanis jiru. Kuni addaddummaan isaan jidduu jiru sadarkaa bilchina hawaasummaa keenyaati. Silaa ijoollee eebbisiisanii sirriitti barumsa isaanii akka baratan godhanii waggaa amma kanaa barsiisanii wanni gochuun gahaa ta'ee isa qarshii kana amma kana dhangalaasanii hawaan isatti gadhiisanii boru maqaa itti argatan otoo akkas gochuu baatanii cidheechoo otoo haajaan sun akkas ta'uu baate jedhanii maqaan hin oolu silaa. Maqaatti argachuurra maallaqatti dhangalaasan sanaa nama eebbifamuu kanaaf mucaa isaanii kanaaf intala isaanii kanaaf otoo karaa itti hojii kalaqanii hojii mataa isaanii itti hojjechuu danda'an
qarshii kennanii fi eebbifamtemii waggaa amma kanaa si barsiise si guddisa miti kanaa booda immoo kuni kennaa keeti kan itti eebbifamtedha. Horii kanaatiin karaa mataa keetiin hojii mataa kee banadhuuti ittiin of danda'ii anaan illee na soorii jechuu wayyuu. Amma kana baasanii guddisanii barsiisanii gaafa eebbifaman immoo qarshii amma kanatti baasanii gariin liqeeffatee gariin immoo kan hatee kan mootummaaf haa ta'u kan uummataa gariin immoo ofuma isaa sooressa waan ta'eef akkuma ta'ettu waan akkas godheef inni hiyyeessis isaan fakkaachuu fedhee idaa keessa galuurra inni sooressisaa ta'u inni hiyyeessa hamma danda'etti boru hojii dhabe ilmi kiyya mootummaan hojii qabsiisuu dida jedhanii komachuurra qarshii itti dhangalaasanii nyaata dhugaatii amma kana qopheessanii dukkaana buusanii guyyaa 2-3 akkas godhan kana inni hafee warra eebbifame sanaaf horii sana kennanii ittiin waa godhadhu hojii barbaaddadhu piroojeektii tokko qopheeffadhu dukkaana tokko bani mana garaajii tokko bani waan haaraa tokko kan madda galii ta'uu danda'u si guddisuu danda'u tokko tiin jalqabe to jedhanii fi gaarii natti fakkaata akka dhuunfaa kootti warri qabu gochuu ni danda'a ani warra gootanii maaf gootanii jedhu garuu akkas otoo wayyuudha akka wanni itti kan wanni ta'edha. Maaliif ganna kana guyyaa eebbaati tibba eebbaati waan ta'eef itti yaaduun gaarii miti jireenyi qaaleera jechaa ammoo ilmi kiyya intalli kiyya hawaasa keessatti tuffatamti ani warri abaluurraa kanaan dura gaafa ijoolleen isaanii eebbifaman nyaadhee dhugeera hankiyya immoo na dheegaa jiru kanaaf maaliif akkuma ta'een liqeeffadheen illee haajaa kana godhaafi malee jechuun otoo hafee haga humna ofiitti otoo ta'e amma namni miindaansaa hojjetaan mootummaa ani beeku miindaansaa 7,000 gaafa mucaansaa mucaa godhatee maatii dhaabee mucaa godhatee mucaasaa gaafa akka amantaa inni hordofuutti kiristinnaa kaasisu waggaa tokkoffaa sangaa inni bite sangaa 45,000ti waciin walii galatti kanan itti baase 47 naan jedhe sangaa malee jechuudha sangaa malee 47 baase miindaansaa 7,000 kanaafi amma kana godhu sangaas kuma sanaan bitee baasii makana soo gochuurra horii sana kaayee mucaan sun boru gaafatti guddatuuf jedhee otoo baankii keessa kaayee yookaan baankiinis kaa'urra siyuu miti maallaqni sun akkatti socho'u godhee waa tokko ittiin hojjetee fi madda galii mucaa sanaaf boruuf otoo yaalee wayyuu. Kanaaf waan akkasii kun aadaa kan dinagdee quucarsu kan biyya guddisu miti kan dinagdee quucarsu kan hawaasummaa waan gaarii amala gaarii barsiisu miti kan biyya yoomsudha horii akka daanitti qisaasisudha biyya guddattu kan taasisu miti ijoolleen eebbifaman sunillee boruu gaafa isaanis mana dhaabanii ijoollee godhatan isaanis akkasuma ta'uuf deemu jechuudha. Amma biyyoota warra dhiyaa kana biratti kan barameeru baay'een isaa jechuudha dhibbatoon taane baay'een isaa akka barameeru haajaan akkasii gochuun tokko gaafa ijoolleen dhalattee waggaa 18 guuttu gaafa waggaa 18 sana sirriitti haajessuufi akkuma aadaa biyya sanaatti waan godhamuu qabu hundumaa godhanii sirriitti sirbisiisanii gammadanii fira waamanii riyyaa waamanii har'a waggaa 18 guuteera yookaan guutteetti jedhu innis yookaan isheenis kanaa booda maatii jalaa baheera yookaan baatitti fudhatu amanu uf dandeesseetti jechuudha. Seerrii fi mootummaan biyya sanaa illee ni beeka. Nan bahaa maatii kiyya biraa kireeffadheen bahaa hojii mataa kiyyaa qabadheera gadi been of jiraachisaa akkatti uf danda'anii addunyaa kana keessatti dorgomaa ta'uun danda'amu nan bara gadi bahee gaafa jedhan maatiin noo jechuun danda'ani lakki jechuun danda'ani. Seeratu dirqisiisa. Ilmi intalli waggaa 18 gahee geesse nan baha jennaan nam tokko fuuldura dhaabbachuu danda'u. Mataa maruun hin danda'amu. Seeruma tayyamaaf. Uf danda'een jiraachuu baraa jedhu. Seerillee kana gargara. Gaafa uf dandeesse immoo biyya kee gargaartaa jechuudha buru. Hojjetanii buluu baru. Kophaa bahanii kophaadhaan hojjetanii akka torii argatan baru. Dadhabanii buluu maal akka fakkaatu baru. Mataa keenya uf danda'een konkolaataa bitadhee mana ijaarrachuun baraa jedhu. Hojii hojjedhee galeen qarshii kaachuun baraa jedhu.
diduun danda'amu. Gaafa waggaa 18 gahan ni diggisafamaa fi isaa booda hin jiru. Yuunivarsiitii gaafa fixan yuunivarsiitiinis hagas onni guddaa baasee baajata guddaa baasee wanni godhu hin jiru. Haasaa godhama gaafa digirii jalqabaa gaafa gaddee tokko tokkotti haasaa godhanii baga eebbifamtan jedhaniidhuma galu wayyaa san uffatanii. Digirii lammaffaa fi sadaffaa irratti immoo hin jiru. Keessattuu digirii lammaffaa irratti namni dhaquyyuu yookaan seremoonii sana eeguyyuu hin jiru. Go'aaniinis iddoo baay'ee hin jiru yuunivarsiitii baay'ee keessa. Gaafa maastarsii eebbifaman hojii barumsi agarsiisu kan mana barumsaatti baratte gadi baatees hojjettee waan argiteef piraaktikaalii isaas waan agarsiiftettuuf seenetonni taa'anii waraqaa qorannoo kee ilaalanii qabxii kee olii galaalanii si gamaggamaniitu haa eebbifamuu hin eebbifamee hin jedhu. Erga seenetiin akka eebbifamtu raggaasee booda achirratti argamuunis dirqama miti. Yookaan immoo galma guddaa tokko keessatti ol ga'anii ciiqa waan dhugamu godhamee waan nyaatamu godhamee go'anii kana uffattee hin jiru. Iddoo baay'eetti warri godhan tokko tokko jiraachuu ni malu. Tokko kanadha xiyyeeffannaa tortora ta'ee kan biraan waa'ee digiriiti. Sirni barnootaa akkuma biyya isaatti adda adda. Baay'een isaa garuu wal fakkaata. Digirii tokkoffaan, digirii lammaffaa kan maastarsii fi digirii sadaffaa yookaan dooktareetii jira. Amma PhD warri jedhaman digirii tokkoffaa hojjetanii social saayinsii haa ta'u naachuraal saayinsiidhaa digirii tokkoffaa ni qabu. Isaa booda digirii lammaffaa maastarsii ni qabu. Dirqama qabaachuun hojjetanii qorannoo dhiyeessanii. Sadaffaa gaafa qorannootiin waa tokko argatan barreessan dooktareetii yookaan dooktar of filosoofii argatu PhD. Isaan amma dooktarii jedhamu. Steeppii isaa eeganii dhufaniiru. Digirii tokkoffaa hojjetaniiru, digirii lammaffaa qabataniiru, digirii sadaffaa irratti dooktarii ta'u. Yuunivarsiitii keessa barsiisu immoo piroofeesariis ni ta'u. Amma biyya kanaa fi kan biyyoota warra dhiyaate adda ta'u waa'ee warra hakiimotaati. Warri hakiimotaa digirii tokkoffaadhaan waggaa 7 baratee fixu. Inni baratee bahu sunis lapheesaa fi sammuusaa keessa kan kaatee ofiisaa akka jechuu jalqabeeru ani dooktoraa ka jedhudha. Dooktora fedhee amansiiseera. Hawaasni keenyas wanta fayyaadhaan waggaa 7 baratee baheef dooktora jedhee amaneera. Kanaaf ilmi kiyya dooktoraan eebbifamee intalli kiyya dooktoradha jedhu gaafuma eebbifamu sana. Innis isheenis dooktor yoo jedhanii namni isaan waamuu baate ni mufatu. Kan fayyaa barumsi fayyaa garuu isa kaan irraa addadha warra qaroome keessa biyyoota guddatan keessatti keessattuu Ameerikaa fi warra Awurooppaa dhiyaa keessatti. Namni tokko dooktar jedhamee waamamuudhaaf dirqama ispeeshaalaayizidii ta'uu qaba yookaan digirii lammaffaa barachuu qaba maastarsii jechuudha. Digirii tokkoffaatiin dooktora hin jedhamu tasa. Dooktora jedhanii biyya sana keessatti waamuun hin jiru. Meedikaal piraaktishinarsi jedhuuni. Ati nama muuxannoo godhaa argachaa jirtudha bara. Waggaa 7 mana barumsaa keessa waan turteef waan hundumaa beekta jechuu miti. Isa achitti mana barumsaatti barachaa baatee fi yaaliidhaaf kanatti goggochaa baate lubbuu namaa irratti hin beekta jechuu miti qaama namaa fayyisuu irratti hundasaa irratti. Kanaaf inni sun digirii duraati. Hakiimii keessatti meedisinii keessatti digiriin jalqabaatti baratte suni undergraduateedha. Akkasitti fudhatama. Undergraduate taatee immoo dooktoriin jedhanii biyya warra guddate keessatti. Ati medical practitioneridha kanatti jedhamtu. Medical practitioneridhaan dooktoriin jedhani. Biyya kanatti medical practitioneriin nama waggaa 7 baratee bahe narsiidhaan iyyuu dooktor jedhu. Baratee yoo bahe innis yookaan isheenis an dooktoriidha dhee uffamanneera uffamansiiseera go'anii adii uffateera uffatteetti yookaan kan magariisa yookaan kan keelloo yookaan samii samaayanii cuquliisa uffateera uffatteetti. Kanaaf innis isheenis namni dooktor akka jedhu eegu. Hawaasni keenyas dafee waamuudhaaf qophiidha.
biyyoota kana qofa miti garuu warri kaanis warri jedhanii jiru. Biyyoonni gariin warri waaman jiru. Practitioner kanaatiin warri dooktarii jedhanii waaman jiru. Inni biyyi qaroome kan akka Kanaadaa fi Ameerikaa fi Awurooppaan dhihaa garuu akkasitti waamani. Ati asitti biyya kanatti waggaa 7 barattee waggaa 10 mana yaalaa hojjettee specialized otoo hin godhiin yoo Awurooppaa Ameerikaa deemte dooktora jedhanii si fudhatani. Ati medical practitioner kanaaf barachuu qabdaa siin jedhu. Biyya kanattis otoo waan akkasii barame erga digirii jalqabaa baratee booda immoo maastersiisaa otoo baratee qaama namaa keessaa waan tokko irratti waan muraasa irratti yookaan dhukkuba akaakuu muraasa irratti yookaan tokko irratti gadi fageenyaan qoratee yoo waan haaraa argate specialized yoo godhe namichi sun dooktarii isa dhugaati. Dooktarii yoo jedhamee barreeffame yoo waamames irraa bareeda. Kan nama ajaa'ibu biyya kanatti tokko tokko immoo namni ofii isaayyuu hin baranne dooktarii hin qabanne dooktarii jedhamee wayita waamamu tolee dheetu fudhataa innis yoo jedha. Yookaan immoo kaadhimamaa PhD faa waan ta'eef kan social science fi physical science irratti kaadhimamaa waan ta'eef gaafuma kaadhimamaa ta'ee PhD isaa barachuuf jalqabu dooktarii jedhamee waamamuu barbaada. Namni keenyas dafee dhuma dooktarii jechuu jalqaba. Gaafa keessaa dhiisee bahee otoo hin fixiin hin eebbifamiin qabxiinsaas gaarii ta'uu didee haa ta'u yookaan sababoota adda addaatiin yoo adda kute illee umurii isaa guutuu dooktora jedhamee waamamaa fufa innis hawaataa itti fufa hawaasni isa waamaa fufa. Maamna waamtuu ani hin finnee dooktarii miti hin jedhu. Baay'ee jira akkas yoo sin quunnamee ta'e hin beeku. Silaa dhugaasaa laphee dhufee amansiisanii too fudhatanii dhaloota dhufuuf soban barsiisnu. Uf gowwoomsinee maatiin keenyillee kan nuti hin qabneen akka qabaanneetti fudhatanii akka guddatan hin taasifnu. Innumti qabuyyuu immoo warra qaroome biratti nan baradhe natu barate waan ta'eef maa inni amma kana maqaa tuulaa na barbaachisu maqaan koo haadha yoo ta'e aamaadhaan waama malee karaa duubaa wanta kunatti hin bixxilanii na warri jedhanii maqaa dooktarii sanaa waamamuu hin barbaanne ni jiru. Waggaa afaanii waaman jechuudha. Tarii bakka kabajaa tokko tokko irratti yuunivarsiitii fa'aa keessatti haa ta'u warri piroofeesaroota fi dooktaroota ta'an waamamuun rakkoodha man qabu sirriidha. Innumti hin qabne na waamaa ta'u jedhu innumti hin qabne akka waamamuu ta'u barbaadu sadarkaan isaa kan hin guunnes an doktariidha jedhee of amansiisee namni isa waamu kan komatu baay'ee jira beekana keessa. Akkamitti maqaa kiyya biraa dooktarii hambistee jedha kan silolus adabuu barbaadu jira aangoora taa'ee. Yookaan immoo golobee yookaan iddirii keessattis maqaa kiyya beleseedhaan si ganna waamte nanni baradheen argadhe dooktarii kana maa dooktarii naan jettu namaan jedhu jira hawaasa keessas. Akka wanta guddaatti jechuudha. Garuu dooktummaa sanaatiin jijjiirama biyyaadhaaf jijjiirama qonnaan bulaa keenyaaf jiruuf jireenya maatii keessaa dhalatneef warri fideeruu jira jechuun wanta gaaffii guddaa nama gaafachiisudha. Waanuma warri adii kanaan dura argatan tokko irratti onlaayinii dubbisanii babarreessanii dhuma yookaan insuman isaanii sanatti qofooyyessanii waa'ee namni tokko hojjete sana babbareechisanii waan dhiyeessaniif hayyuu akkasii manni miti. Isa tuffachuu koo miti amma. Dubbichi yoo otoon qabaatinii otoo qabaatanillee maaliif hawaasa keenya hin taane barsiifnaadha. Warrumti qaban biyya qaroome keessatti warri maqaa sanaan hin waamamne yookaan waamamanii hin beekne fa'aa jiru. Fakkeenyaaf chaansilarii Jarmanii kan turan marsaa 2-3 moo akkas kan mo'anii chaansilarii kan turan dubartii addunyaa kanaa cimtuu waggaa meeqaaf walitti fuftee hooggantuu jijjiirama guddaaf fiddeetti addunyaa irratti dhageettii dhuumteetti humna qabdii kan jedhamaa turan chaansilarii Jarmanii Merkel dooktariidha. Dooktarii turte. Dooktarii malee dooktora qabdi. Digirii 3ffaa qabdi. Waraqaa irratti waggaa barreeffamanis walgahii addunyaa irrattis miidiyaan biyya isheellee caffee biyya isaanii paarlaamaa keessatti illee nam tokko gaaf tokko dooktor jedhee waamee hin beeku. Miidiyaan isaaniis dooktor Merkel jedhanii hin beekan. Merkeluma jedhanii waamu. Warri miseensa dhaaba ishees paarlaamaanis ministeeronnis
Gamtaa Awurooppaa keessattis, walgahii addunyaa irrattis, fooramoota adda addaa irrattis namni tokko doktariidha hin barreessu. Isheenis doktariitti hin barreeffattu. Doktariidha garuu. Doktummaa ishee sana hojjettee argatte. Isaatiin hojii hojjettee biyya jijjiirteetti. Pireezidantii Ameerikaa irraa Joo Baayiden doktariidha. Garuu miidiyaan isaanii fi warri Dimokiraatiis haa ta'u warri Riippablikaanii biyya isaanii addunyaanis hoggaa Joo Baayiden jedhan malee Dooktar Joo Baayiden jedhan hin jiru. Dhaga'amu badaa. Asuma ollaa keenya. Wiiliyaam Ruutoon doktariidha. Warri biyya isaanis garuu namni addunyaas hoggaa inni Dooktar Wiiliyaam Ruutoo jedhan hin jiru. Dhaga'amu badaa. Kana maaliifan kaasee warra otoo hin qabaatiinis akka qabaataniitti maatii isaanii dongoraan waan hin taane sammuu keessa kaa'an hawaasa keessatti kabajamuun kan danda'amu hojiidhaan akka ta'e otoo barsiisanii kan hin qabneen na waamaa jechuun otoo hafee warri qabanis immoo barataniiru dhugaadha. Baratanii argattanii jijjiiramaan immoo hojiidhaan agarsiisuu. Waamuun sunis waan dabalus waan hir'isuu hin qabu. Yoo waamtan bareedaa garuu akka waamuu kan godhu hojiidha. Warri meedisiinis hojii meedikaal dooktarii nama keessanii dhugaadha. Gaafa eebbifamtan iyyuu MDdha wanni keessan sartifikeetiin keessan meedikaal dooktarii jedha. Meedikaal dooktarii jechuun garuu dooktarii jechuu miti. Meedikaal doktariin undergraduateedha jedha saayinsiin isaa fayyaa. Kan warra dhihaati kana jechaa jiru biyya kanaa miti. Kanaaf inni guddaan hojiidhaan ta'uun otoo ta'ee gaariidha. Maqaantu jijjiirama fida mitiidha. Akka baay'ina dooktarii lafa kanarra jirutti silaa abbootiin keenya mayoonaa sangaadhaan hin qotani. Sangaan akka sangaa biyya kanatti cubbuu qabu hin jiru. Gaafa cimee kaasee hamma gaafa qalamuutti hinuma qota. Qotee waggaa meeqa qotee gateettiin isaaf dirrii isaa luqqa'ee immoo booda dhumarratti hin qalama. Qalamee immoo foon isaas inuma nyaanna. Sangaa gateettiin isaan qotee midhaanis inuma nyaanna. Isaa booda gogaa isaa yookaan dibbee ta'a yookaan kophee ta'a. Dibbeen saddeetti tumamuun tumamaa. Kophee immoo hunduma keenyatti ittiin deemee dhidhiita. Silaa sangaa kanallee otoo hacuucaa harqotaa jalaa baasanii qonnaan bulaas gindiifaa fi dhoqqee tinonni ta'u jalaa ta'u hambisanii gaariidha. Hojii irratti haa ta'udha. Kanaaf waggaa eebbifamu ganna kana waan akkas akkasii otoo irratti xiyyeeffatamee gaariidha. Maatiinis humnaa ol haajaa itti baasuurra amma hojiin dhibeera kan jedhu barattoonni eebbifamanii hojii malee taa'uusa jedhamu sana xiyyeeffannaa keessa galchuudhaan hamma nama nyaachisuudhaaf midhaan birrii liqeeffatanii yookaan kan qabdaniin humnaa ol gootanii daanootti gadi gadhiiftanii hawwaan isa gadhiiftanii taa'anii nyaatanii booda maqaa isin baasan booda maallaqa keessan guddaatti baaftan kana gaabbuurra maallaqa kana keessanii fi ijoollee eebbifamtu kanaatti kennitanii waa ittiin dalagatanii gaariidha. Ka jedhu irraati xiyyeeffannaan qophii keenya irraa daawwattoota keenya. Kanarraa babaabataniitu kan jedhudha abdii qabu yaada keessan dongorra yoo jiraates barachuudhaaf qophiidha. Yaada keessan karaa sabaa hawaasaa keenyaan teelegiraamaan yuutuubii feesbuukidhaan dabalatee nuun ga'uu dandeessu. Dongorra jiraate irraa deebina barachuudhaaf qophiidha. Kanarraa kanumadha. Torbee immoo dhimmi biraa qabadheen deebi'aa turtii gaarii akka nu faana qabaattan abdiin qaba. Rabbi immoo nagaaf jaalalaan bakka jirtanitti kunuunsa waaqaa jala isin turse torbee immoo akka deebinee wal agarru abdiin qaba. Qopheessee kan dhiyeessan Dassuu Duulaati sagantaa kana waraabee editii godhe immoo Abtaamoo Barraati. Nagaatti.